Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a immoo akkuma baratame barumsa Ingiliffaa words of the day kan jedhu isinii qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Jechoota lama har'a immoo kan guyyaa shanaffaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Kan guyyaa shanaffaa ni barannaa har'asi. Aga har'a afur baranneera jechuudha. Jechoota 8 jechootaan ani isiniif himu kana osoo barreeffattanii gaariidha yookiin ammoo viidiyoo irra deddeebitanii osoo laaltanii akka hin irraanfanne jechuudha yookiin osoo barreeffattanii gaariidha jechuudha. Kanaafuu tokko filachuudhaan yookaan barreeffachuu yookaan irra deddeebitanii laaluu jechuudha akka isiniif galuuf sirriitti fayyada jechuudha. Kanaafuu har'a jechoota lama isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan ani Nagaatan jedhama. Barumsa Ingiliffaa warra eegaltootaa fi gara intermediate deemaa jirtaniif isinan gargaara jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa san tuquudhaan na hordofuu ni dandeessu yoo kan barbaadan ta'e jechuudha. Akkasumas viidiyoo yoo isinitti tole like gochuu hin irraanfatinaa. Barumsa Ingiliffaa qofa osoo hin taane yeroo adda addaa wanta adda addaatis ni argattu. Words of the day qofas miti barumsa Ingiliffaa kuuwwan isin jiranii dubbisaas akkamitti Ingiliffaa akka dubbisnu innis ni jira. Kanaafuu wanta adda addaat argitanii irraa fayyadamtu jedheetan yaada jechuudha. Subscribe godhaa jedheetan akka gootanan isin gaafadha jechuudha. Amma gara viidiyoo keenyaatti deemna. Okay, viidiyoon isaa jalqaba kan isa jalqaba maal inni jechi isa jalqaba achievement kan jedhu jecha isa jalqabaati jechuudha. Argitanii miti afaan Oromootiiniif hanga itti dhiyaatu tokko isinii barreessuu yaale. Achievement jechuun milkaa'ina jechuudha. Achievement milkaa'ina gara fuulduraa ta'uu danda'a. Milkaa'ina adda addaa wanta tokko irratti namni tokko achieved yoo godhe milkaa'e jenna jechuudha. Achieved ta'e jechuun milkaa'e jechuudha. Milkaa'ina jechuun maal jechuudha? Achievement milkaa'ina. Eshi exampleedhaan yoo laalle nu galeedhe tayyaada. To win gold medal for the young athlete was a great achievement. To win gold medal for the young athlete was achievement. Maal jechuudha? Atleetota amma young jechuun asirratti maal inni kan amma reefu gara namoota akka maal isiniin jedhu dargaggoota gold medaalii yookiin meedaala warqee mo'achuun atleetota dargaggootaaf milkaa'ina guddaadha. Argitanii miti? Dargaggootaaf meedaala warqee mo'achuun maalidha? Great achievement. Great jechuun guddaa jechuudha. Milkaa'ina guddaadha. Great achievement milkaa'ina guddaa jechuudha. Kanaafuu kana jechuudha. Jechi isa lammataa ammoo alive jechuun lubbuudhaan jiraachuu yookaan wanta jiru tokko jechuudha. Wanta lubbuu qabu. He is alive odoo jedhee namni tokko he jechuun maal jechuudha? He is alive yoo jedhe inni lubbuudhaan jira yookaan ni jira jedhe jechuudha. Okay, alive jechuun lubbuudhaan jiraachuu jechuudha. Okay, example kana mee ilaallu. My grandmother is alive and well. My grandmother is alive and well. Akkaawumtiyya amma asirratti grandmother jechuun akkaawuu jechuudha. Grandfather jechuun akaakayyuu jechuudha. Kana amma wantoota adda akkanaa kana obboleessa, obboleettii, uncle, aunt kan jedhaman kana gaafa tokko yookaan kanan isiniif fidu ta'a. My grandmother is alive and well. Akkaawuntiyya lubbuudhaan ni jirti, nagaadhas akka jechuutu bakka bu'a jechuudha. Well jechuun nagaadhaan akka jechuudha yookiin gaarii jirti akka jechuuti. Yookaan sirriitti hin dulloomne nagaadhaan jiraachuu ishii agarsiisa jechuudha. Okay, you need to eat to stay alive. You need to eat to stay alive. Lubbuudhaan jiraachuuf
nyaachuu qabda. You need to eat jechuun nyaachuu qabda. You need kana yeroo baay'ee nama kana gochuu qabda jechuuf ittiin fayyadamna. You need to eat yoo jenne nyaachuu qabda jenne jechuudha. Okay, kanuma fakkaataa hin irraanfatinaa jechoota kanniin yoo kan irraanfattan ta'e homaa faayidaan qabu irra deddeebi'aatu laalaayi. Kanaafuu isin fayyada jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaataa. Teelegiraama chaanaala teelegiraama kiyyaatillee jooyin gochuu hin irraanfatinaa. Diskiripshinii jala isiniif kaayitan jira jechuudha. Diskiripshinii jala akkamitti argattanii mallattoo xiqqoo tana asirratti kan argitan tana yeroo tokko gadi nu xuxxanii erga gadi xuxxanii booda wanta barreeffamoota adda addaa isinii dhufaa miti. Isaan keessaa kanan amma irra sarare kana ni tuqxan jechuudha. HTTP kan jedhee eegalu kana jechuudha. Isa yoo tuqxan ammoo garam isin fudhata gara teelegiraamaatti isin fudhate jechuudha. Erga isin fudhatee booda warri teelegiraama qabdan jechuu kooti. Warri teelegiraama hin qabne teelegiraama daawulood gochuu ni dandeessu. Kanaafuu akkasitti itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Join jettan achi ammoo join jettanii barumsa amma asirratti warri teelegiraama yeroo baay'ee teelegiraama irra jirtan barumsa isarratti chaanaalii sana irratti waanan gadhiisuuf gara yuutuubii isin fudhata. Liinkii yuutuubii achirratti nan gadhiisa. Gara yuutuubiitti isin fudhata jechuudha. Kanaafuu barumsa kiyya haala salphaadhaan ni argattan jechuudha. Hanga viidiyoo itti aanutti walitti deebinutti nagaatti. Barumsi keenya kanuma ture. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.